Kutaa 4 ida'amuu fi quunnamtii alaam. Boqonnaa 15 haala idil addunyaa fi kallattii biyya keenyaa. Naannoowwan garaagaraa addunyaa keenyaa keessatti jijjiiramoonni uumamaa jiran heddummatanii jiru. Haalli hiriira humna naannolee qubsuma siyaasaa gegeeddaramaa fi ariifataa ta'ee jira. Caasaaleen hidhataa baay'atanii jiru. Addunyaa yeroo kamiyyuu caalaa sadarkaa olaanaadhaan wal hidhee jiru kana keessatti mudannoowwan ardii biyyootaa fi naannolee keessatti uumaman akka baroota darbanii iddoodhuma sanatti daangeffamanii hafan miti. Haalli kun geeddaramee jira. Kanarraa kan ka'e adeemsa siyaasaa fi dinagdee addunyaa keenyaa keessatti xiyyeeffannoo yeroo amma jiru addaan baafachuun qormaata guddaa ta'ee jira. Haa ta'u malee faayidaa inni qabu irraa kan ka'e xiyyeeffannoowwan kana balballoomsanii fi yaaliin fuulduraaf raaguu hanqinuma qabu wajjin illee haa ta'u malee wanta dhabamsiifamu miti. Bu'uuruma kanaatiin xiyyeeffannoowwan addunyaalessaa gurguddoo sadii kanneen haala qabatamaa biyyaalessaa agarsiisan boqonnaa kana jalatti ibsamuuf yaalamaniiru. Isaan kunis walitti gaarreeffannaa biyyoota gurguddoo fi taatonni walitti dhufeenya addunyaalessaa lakkoobsaan heddummachuu, tarkaanfileen walitti siqeenyaa fi waldeeggarsa biyyootaa kan sadarkaa Afrikaattis haa ta'u sadarkaa biyyootaatti godhaman cimaa dhufu, sabummaan caalee ba'uu fi paartileen sabaa yeroo gabaabaa keessatti fudhatamummaa argachaa dhufuu isaaniitiin. Xiyyeeffannoowwan gurguddoo afran kunneen akka armaan gadiitti bal'inaan ibsamaniiru. 15 wal dorgommii fi heddummachuu biyyoota humna qabaniin. Wal dorgommiin biyyoonni dinagdeedhaan guddatanii fi siyaasaan ijaaraman dhiibbaa siyaasaa daangaa biyya isaaniitiin alatti babal'isuuf taasisan seenaa walitti dhufeenya addunyaa isa tokkodha. Wal dorgommii kana hordofuunis waraanni uumamu ibsituu walitti dhufeenya addunyaa isa idilee ta'ee tureera. Dhuftee amala dulloomaa kanaa kan ta'e wal dorgommii fi walitti gaarreeffannaan siyaasaa fi dinagdee Ameerikaa fi Sooviyetii gidduutti godhamaa ture biyyoota addunyaa iddoo lamatti qooduun yaadaan wal falmisiiseera. Haa ta'u malee falmiin kun diigamuu tokkummaa Sooviyetiin booddee injifachuu garee warra lixaatiin erga goolabamee as Ameerikaan aangoo addunyaalessaa qofaa isheetti to'atteetti. Kanaanis tasgabbaa'uu addunyaalessaa hanga tokko kan uume seera addunyaa utubaa tokko gabaa bilisaa bu'uura godhatee diriirsuun danda'ameetu ture. Haa ta'u malee seerri nagaa fi gabaa bilisaa abbaa utubaa tokko eegdummaa olaanaa Ameerikaatiin diriiree faayidaawwan hedduu fi haalawwan haaraa ta'an fideera. Biyyoonni dinagdee isaanii isa waraanaan barbadaa'e yeroo gabaabaa keessatti akka fooyyeffatan taasiseera. Biyyoonni humna qabeeyyii Eeshiyaa fi Awurooppaa kanneen dadammaqina siyaasaa uuman akka uumaman karaa baneera. Sababa kanaanis seerri siyaasaa dinagdee addunyaa keenyaa abbaa utubaa hedduu akka ta'u karaa baneera. Biyyoonni kunneen dhiibbaa siyaasa naannoo isaanii isa ture deeffachuudhaaf carraaqqii olaanaa geggeessanii jiru. Sochiin isaan gochaa jiran kun wal dorgommii fi walitti gaarreeffannaa mara laalaa humneeyyii kanaa dhaleera. Wal dorgommii fi walitti gaarreeffannaan kun waggoota darban keessatti haala siyaasa naannoo addunyaa keenyaa isa olaantummaa goonkaa Ameerikaatiin diriiree ture tasgabbii irraa gara harkifamiinsaa walitti gaarreeffannaa fi tasgabbii dhabuutti qajeelcheera. Wal dorgommiin biyyoonni kunneen daangaa ofii isaanii dhiibbaa keessatti uuman uummachuuf qofaatti taasisaa jiran akka hiriirri humnaa addunyaa kanaa gegeeddaramaa ta'uu karaa baneera. Kana waan ta'eef qabiyyee bu'uuraa walitti gaarreeffannaa humneeyyii addunyaalessaa keessatti argamu ibsoonni hubachuuf yaalan waraana qorraa wabii godhatu. Ta'us garuu walitti gaarreeffannaan humneeyyii yeroo ammaa kana jiru yoo xiqqaate amaloota isaa 3 warreen duraarraa adda ta'a. Inni duraa wal dorgommii falmii yaada garee lamaa kan yeroo waraana qorraa ture kan humneeyyii lamaan geggeeffamaa ture. Wal dorgommii yeroo ammaa kana jiru taatota lamaa ol kan hirmaachisuu fi walitti rigannaa kallattii hedduu kan qabu ta'ee jira. Biyyoonni kanaan dura sadarkaa walitti gaarreeffannaa irratti gahanii hin beeknee fi hiriira siyaasaa isaaniitiin gara garee tokkootti warreen ramadamaa turan haalli isaan gara rigannaatti itti qajeelan bal'inaan hubatamee jira. Biyyoonni Awurooppaa fi Ameerikaa kaabaa yeroo waraana qorraa dhaabbata waadaa waraanaa kaabaa Atlaantik keessatti hammatamanii kaampii tokko keessa jiraachaa turan
ejjennoon gargar ba'uun isaanii baramaa dhufeera. Garaagarummaan naannoo walitti dhufeenyaan daldalaa fi loltummaatti uumaman irraa kan ka'e waliigalteewwan nageenya waliinii illee otoo hin hafiin gaaffii keessa kan galchu wal shakkii fi dhiphina keessatti haalli itti argaman uumamee jira. Rakkooleen kabajuu fi kabajuu dhabuu keeyyata weerara loltummaa waliin qolachuu ilaallatu kan qaama waliigaltee bu'uuraa dhaabbata waliigaltee waraana kaaba Atlaantik wajjin wal qabatee ka'an kanaaf agarsiistuuwwan kan ta'anidha. Biyyoonni dhihaa yeroo waraana qorraa garee bahaa keessatti hiriiranii giddu galeessummaa Sooviyetiin gara barbaadetti qajeelfamaa turan biyyoota humnoomaa tokkoon hin geggeeffamne ta'aniiru. Kanarra darbee hundumtuu karuma mataa ofii bobba'uudhaan haalli faayidaa ofiitti adamsuu fi walii isaaniitiif walitti gaarreffannaa keessa itti seenu uumamee jira. Veetnaam isheen barootaaf ejjennoowwan faallaa Ameerikaa ta'an calaqqisiisuun beekamtu yeroo ammaa kana waldeeggarsa loltummaa dabalatee Ameerikaa wajjin waliigalteewwan baay'ee bal'aa ta'e geggeessuudhaan karaa kibbaa babal'achuu galaana Chaayinaa dhabamsiisuuf yaalaa jirti. Inni lammaffaan dhimmi wal dorgommii biyyoota humna qabeeyyii adda taasisu siyaasa caalaa bifa diinagdummaa fi loltummaa qabaachuu isaatiin. Kanaan dura wal dorgommiin biyyoota humna qaban taasisan siyaasa irraa kan naanna'u ture. Yeroo ammaa kana garuu sadarkaa addunyaatti wal dorgommiiwwan siyaasa naannoo taasifamaa jiran irratti iddoon falmiin yaadaa qabu haphachaa dhufee haalli olaantummaa dinagdee fi loltummaa argachuun murteessaa itti ta'e uumameera. Poolisiin walitti dhufeenya biyya alaa yeroo waraanaa qorraa babal'achuu falmii yaadaatiif jedhamee gargaarsaawwan dinagdee biyya miidhan illee otoo hin hafiin hamma godhamanitti qaqqabsiise yeroo ammaa kana hin jiru. Qabsoon olaantummaa falmii yaadaatiif taasifamu cinaatti dhiifamee badhaadhummaa dinagdee eeguu fi itti fufsiisuuf mala murteessaa galma ta'eera. Waliigalteewwan olaantummaa siyaasaa fi dinagdee mirkaneessuuf dandeessan taasisuun kolidariiwwan galaana irraa daldalaa addunyaa furtuu ta'an to'achuu fi nageenya isaanii eegsisuun sararoota lafa irraa akka filannootti tajaajilan diriirsuun akkasumas liqii fi kennaa dhiyeessuudhaan bilisummaa dinagdee biyyootaa to'achuunii fi dhiyeessii meeshaalee dheedhii amansiisaa taasisuun galmaawwan murteessoo ji'oostraateejii ta'aa dhufaniiru. Waan kana ta'eef biyyi keenya karaa tokkoon bilisummaa siyaasaa haalicha uumuu fayyadamu akkasumas karaa biraatiin hirkattummaa dinagdee hir'isuudhaan filannoowwan walitti dhufeenyaawwan daldalaa bu'a qabeeyyii ta'an itti taasisuun danda'amu addaan baafachuun hojjechuu qabdi. Amalli aadaa wal dorgommii biyyoota humna qabanii si'anaa inni sadaffaan taatonni miti mootummaa ta'an heddummachuu fi humna irra caalu argachuu isaaniiti. Haala addunyaa keessatti argamnu keessatti qaamoleen miti mootummaa guddina siyaasaa, dinagdee fi teeknooloojii irraa kan ka'e dandeettiin siyaasa isaanii guddateera. Kana waan ta'eef taatonni kunneen karaa hundaan mootummaa irratti dhiibbaa haalli isaatti gochuu danda'an uumamee jira. Mootota irratti dabalataan dhaabbileen walitti dhufeenya mootummootaa kanneen miti mootummaa ta'anii dhaabbileen tola ooltummaa kaampaaniiwwan gurguddoo fi kanneen biroos dhiibbaan isaan uumanii fi waliin ga'iinsi isaanii biyyoota hundumaa irratti daangaa malee kan qaqqabu ta'uun isaa ba'ee mul'achaa dhufeera. Waan kana ta'eef taateewwan idileetiin alatti dhaabbilee kana wajjin walitti dhufeenya gaarii uumuudhaan faayidaa fi fedhii biyya keenyaa eegsisuuf socho'uun barbaachisaadha. Akka fageenyaatti shororkeessitoonni iddoowwan addunyaa keenya qaroomina irraa fagoo jiran keessa riphanii jiran teeknooloojii akka meeshaatti gargaaramuudhaan dhiibbaan isaan geessisaa jiran kanaaf agarsiistuu gaariidha. Dargaggoota iddoo fagoo irratti argaman mankaraarsaa amantiitiin fayyadamuun gocha shororkeessummaa akka raawwatan isaan taasisu. Uummanni irratti xiyyeeffatame shororkeeffamee mootummaan poolisii isaa akka deeggaru haalli ittiin taasifamu mul'ateera. Dabalataanis dhaabbileen siyaasaa fi dinagdee idil addunyaa kanneen miti mootummaa ta'an aangoo murteessuu mootummoota rakkoo keessa galchuu irratti argamu. Akka addunyaatti dhiibbaa dhaabbilee teeknooloojii ilaaluun ni danda'ama. Karaa tokkoon guddina teeknooloojii namni daangaa lafaa kamirraayyuu jiru odeeffannoo akka argatu gochuudhaan yeroo beekumsaaf fudhatu gabaabsuudhaan carraa hojii uumee jira. Karaa biraatiin garuu biyyoonni fi namoonni dhuunfaa sadarkaa olaanaa irra jiran guddina teeknooloojiitiinis caalaatti jabaachaa garaagarummaan isaan gidduu jiru akka bal'atu taasisuudhaan qoqqoodaminsa teeknooloojii uumuu isaaniitiin biyyoonni booddeetti hafoon caalaatti booddeetti hafummaadhaan akka rakkatan taasisa. Kanaafis odeeffannoowwan sobaa miidiyaaleedhaan tamsaasan wajjin wal qabatee qaawwaa uumamuu akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya. Ameerikaan odeeffannoowwan sobaa filannoo ishee irratti dhiibbaa dhibbeentaa 0.004 dhaqqabsiiseera sababa jedhuun
itti gaafatamtoota feesbuukii, tiwiitarii fi googilii irraa deddeebiidhaan koongirasiitti dhiyeessuudhaan mudditee qabuu yoo dandeessu, biyyoonni kaan garuu rakkoo nageenyaa biyya isaanii kan qoru yoo isaan irraan ga'eeyyuu dandeettiin isaan ittiin waltajjii dhaabbilee dhiyeessitoota gaafatamtoota ittiin taasisan baay'ee gadi bu'aadha. Murteessummaan kaampaaniiwwan teeknoolojii miti mootummaa kanneen waljajjiilee tamsaasa odeeffannoo tasgabbii keessoo biyyootaatiif qormaata ta'an dhiheessanii agarsiistuuwwan warreen ta'anidha. Dhiheessitoonni waltajjii miidiyaalee hawaasaa harka caalu kaampaaniiwwan gurguddoo wajjin walitti ida'amuu kanneen danda'an yoo ta'anillee waliin ga'iinsaa fi dhiibbaan isaan biyyoota hundumaa irratti daangaa malee qaqqabu isaan beekamaadha. Dhaabbileen miidiyaalee hawaasaa kunneen akka dhaabbilee daldalaa gurguddootti damee banachuu yookiin bakka bu'aa dhaabuun otoo isaan hin barbaachisiin tajaajila isaanii fiixee addunyaa mara kan waliin ga'anii fi dhiibbaan isaan uumanis olaanaa ta'uun isaa adda isaan taasisa. Itoophiyaan uummata miiliyoona 100 ol kan qabduu fi isaan kana keessaas lakkoofsi dargaggeeyyii olaanaa ta'uu isaatiin dhaabbilee kanaaf gabaa guddaa ta'uu carraa ittiin taatu qabdi. Haa ta'u malee dinagdee dijitaalaa fi hojiilee gabaa carraa kana gara qabeenya qabatamaatti ceesisuudhaaf dandeessuu haala quubsaadhaan hojjetamuu dhabuu isaatiin damee isaanii kan baha Afrikaa jiru Itoophiyaa caalaa Keeniyaa keessa godhachuudhaaf dirqamanii jiru. Waan kana ta'eefis dhaabbilee kana wajjin walitti dhufeenya gaarii uumuudhaan wajjin hojjechuuf socho'uun faayidaan isaa guddaadha. Walumaa galatti waldorgommiin biyyoota guddatanii dhiibbaan inni biyya keenyaaf qabu yoo yaadamu waldorgommichi duuba isaatii dhimmoota siyaasaa fi dinagdee hedduu kan qabu ta'uu isaatiin miira dorgommii isaan gidduu jiru yeroo tokkoon qabbaneessu jedhamee hin yaadamu. Waldorgommiin siyaasaa loltummaa fi dinagdee kun karaa tokkoon isaa ta'u karaa biraatiin dhiibbaan isaa Itoophiyaa qaqqabuun hin hafu. Fakkeenyaaf gumiin daldalaa fi misoomaa mootummoota gamtoomanii qorannoo dhiheenya kana geggeesseen akka beeksisetti waraanni taarifaa Ameerikaa keessatti eegalame biyyoota miidhuu 30 keessaa Itoophiyaan sadarkaa sadaffaa qabatteetti. Daballiin taarifaa akka 150 ta'u akka ishii mudachuu danda'u qorannichi ni agarsiisa. Biyyi keenya miidhama wal morkii kanaan irra dhaqqabu hir'isuu fi carraawwan gaggaarii uumaman bu'aalee argaman babal'isuuf tooftaa diriirsinee yoo socho'uu baanne miidhaan isaa olaanaadha. Keessaayyuu humna isa tokko waliin qofaa michuu cimaa ta'uun humna isa biraa mufachiisuun goolamni keessaa akka ka'uu fi akka babal'atu kakaasuu danda'a. Kuni ta'uu isaatiin mala isa tokko hamma fiixeetti akka hin dhiibne taasisuu fi faayidaalee dinagdee humnoota hunda biraa argaman argachuu dandeessuu hordofuun barbaachisaadha. 15 tuqaalama dhaadheffamuu uummatummaa fi sabummaa. Fajajuu dinagdee goolamaa dinagdee idil-addunyaa bara 2008 akka lakkoobsa Awurooppaatti mudate hordofee goolamni hawaasummaa uumamee lammaffaa deebi'ee dhaadheffamuu uummatummaa fi sabummaatiif akka qabxii jijjiirraa kallattiitti fudhatama. Yeroo kana irraa kaasee seera qindoominaa addunyaawaa mul'ata idil-addunyaa mararsiifamaa siyaasaa fi dinagdeetiif itti gaafatamtoota kan taasisanii fi dhaabbileen uummatummaa sirnicha bu'uurarraa jijjiiruuf fedhii qaban biyyoota garaagaraa keessatti heddummaachuu jalqabaniiru. Siyaasni uummatummaa karaa tokkoon bilisummaa nama dhuunfaa leellisaa keessa isaatti garuu fiinxaaleeyyii fiixee mirgaa fi mankaraarsota barsiifataa kan hammatu kun biyyoota hedduutti filannoo irratti firii gaarii galmeessaa iddoowwan tokko tokkottis filannoo sana injifachuu danda'a dhufeera. Haalli kun biyyoota akka Sweden, Austria, Finland, Denmark, Italy, Belgium, Norway akkasumas kanneen biroo keessatti mul'ateera. Kaadhimamtoonni pireezidantummaa ejjennoo walfakkaataa qaban Meeksikoo fi Ameerikaa keessatti injifachuu danda'aniiru. Siyaasessitoonnii fi duulaawwan warraaqsaa filannoowwan Firaans, Neezerlaand, Paakistaanii fi Zimbaabuweetti geggeeffaman keessa turan tarree kana keessatti akka hammataman kan isaan taasisudha. Haalli kunis yaadonni jibbituu dhuftee fi faallaa heddumminaa ta'an sadarkaa idil-addunyaatti dhaadheffamanii akka calaqqisiisan gochuu irratti argama. Biyyoota tokko tokkottis dhaabbileen uummatummaa aangoo siyaasaa olaanaa qabaachuudhaan poolisiiwwan siyaasaa, dinagdee fi loltummaa akkasumas dhaabbilee idil-addunyaa turtii fi itti fufiinsa birmadummaatiif bu'uura ta'an jijjiiruudhaaf sochii irratti argamu. Ameerikaa keessatti miirri sabummaa warraaqsa uummataatiin uumamaa jiru karaa sochii dinagdeetiin waraana daldalaa banuudhaan dinagdee addunyaa irratti tarkaanfii rakkoo hamaa hordofsiisuu danda'u akka fudhatu taasiseera.
biyyoonni biroo kanneen akka Awurooppaa, Chaayinaa, Raashiyaa, Kanaadaa, Meeksikoo fi kan kana fakkaatan deebii ija baafannaa deebisaa irratti argamu. Kunis fedhii walitti hidhamiinsa tokkummaa fi dinagdee caalaa miira lammummaa fi dinagdee biyyummaa addaan baasuuf foxxoqsuu jabaachaa deemuu akka danda'u kan agarsiisudha. Dabalataanis biyyoota Awurooppaa sirna mootummaa paarlaamentarii hordofan hedduu keessatti daangaan falaasama siyaasaa kallattii kamiiniyyuu daangaa mirgaatiin, walakkaa mirgaatiin, mankaraarsa fakkeessaatiin, walakkeessa bitaa fi daangaa biraatiin paartiiwwan taa'uu danda'an hundi isaanii filannoo irratti bakka bu'iinsa argachaa dhufaniiru. Daneessummaan yaada ummatichaa dabalaa dhufuu isaa irraan kan ka'e paartiin ummata gara caalu amansiisee sagalee caalmaa argatu carraan itti jiraatu yarachaa dhufeera. Mootummaaleen waloo sababa kanaan uumaman morkii hin taane keessaa akka galanii fi hamma dhumaatti akka hin deemne gochuudhaan mootummaan irra deddeebiidhaan akka gegeeddaramu taasiseera. Tasgabbii dhabuun mootummaa kun tasgabbii dhabuu dinagdee fi rakkoolee hawaasummaa birootiif saaxilaa iddoowwan garaagaraatti ta'iiwwan diddaa fi jeequmsaa geggeessaa jira. Giddugala bahaatti ka'umsa hordoftoota amantii musliimaa sunnii fi shiyaatiin akkaataan hiriira siyaasaa fi loltummaa biyyoota yeroo kamiyyuu caala toora qabachaa jira. Iraan, Qaataarii fi Tarkii karaa tokkoon, Saawud Arabiyaa, Emireetonni Arabaa gamtoomanii fi kanneen biroo immoo karaa biraatiin hiriiranii daangaa dhiibbaa uumuu isaanii babal'ifachaa jiru. Afrikaa kaabaa giddugala bahaa keessatti immoo mootummoonni kufan kanneen akka Liibiyaa, Yemanii fi Siiriyaa jiraachuun isaanii, mootummoonni akka Somaaliyaa fi Sudaan kibbaa immoo jabaachuu dadhabuun isaanii kun mankaraarsi foon uffatee daangaa isaa akka babal'ifatuu fi yeroo argatee lafa akka qabatu carraa uumeefii jira. Keessaayyuu Siiriyaa fi Yemen kaampiiwwan faallaa ta'an kanaa fi biyyoota humna qabeeyyii ijoo ta'aniif waltajjii yaalii irree isaanii itti geggeeffatan ooyiruu falmii foonii fi oogdiiwwan waraanaa ta'aa jiru. Komii siyaasaa isaanii raawwachiisuuf biyyoonni galoo galaanaa dhorkiinsi olaanaan isaan dinagdee fi daldala Qaataar irratti gatan akkasumas Aljeeriyaa faayidaan ala gochuudhaaf tarkaanfiin isaan deeman kan caqafamudha. Akkasumas Iraan tarkaanfii ija baafannaa fudhachuuf galoom Hormuz cufuudhaaf dhaadachuun ishii komii siyaasaa fi humni dinagdee wal faana tooraan deemaa akka jiran kan agarsiisudha. Adeemsii fi bu'aan tarkaanfilee lamaanii humna loltummaa fi dinagdee biyyoota sanaa akkasumas agarsiistuu humna biyyoota duuba hiriirsaniitiin. Sochiin mankaraarissummaa fi shororkeessummaa addunyaan keenya qormaata ammayyuu ce'uu hin dandeenye akka ta'etti itti fufeera. Golamni idil addunyaatii fi bu'uura falaasamaa meeshaa kanneen ta'an Alqaayidaa fi Islaamic State irratti tarkaanfii loltummaa irratti fudhatameen eenyummaan qaama isaanii dadhabaa baay'een isaanii kan kufan yoo ta'an illee dhaabbileen kunneen miidiyaa elektirooniksii fayyadamanii namoota dhuunfaa falaasama fiinxaalessummaatiin cuuphaa gochaalee shororkeessummaa akka raawwatan gochuudhaaf sochiin isaan taasisan ittuma fufeetu jira. Biyyoonni humna qabeeyyiin rakkoo Siiriyaa, Yemen, Liibiyaa fi Iraaq jiru hiikuudhaaf tarkaanfiin faallessi itti baay'atu isaan fudhachaa jiran iddoowwan kunneen sodaa shororkeessummaa irraa akka hin qulqulloofne isaan taasiseera. Kanarra darbees waraanni biyyoota kanatti itti fufee jiru addunyaan keenya golama namummaa kan dura argitee hin beeknetti galchuu ni danda'a. Kanaanis keessaayyuu Awurooppaan galaana godaantotaatiin akka haguugamtu gochuudhaan babal'achuu siyaasa jibbiinsa dhuftee fi gara aangootti ba'uu armaan olitti ibsameen kan kakaasu ta'ee jira. Dhaadheeffamuun sabummaa idil addunyaa fi yeroo gabaabaa keessatti fudhatama argachuu dhufuun paartilee sabaa akkaataan inni biyya keenyaaf qabu guddaadha. Kuni dhugaa addunyaa irrattis Itoophiyaa keessattis mul'achaa jirudha. Ajandaalee gaaffilee hawaasaa haala bu'uura ta'een deebisan bocuu caalaa humnoonni siyaasaa aarii darbe namatti kakaasanii fi jibbituu dhuftee ta'an baay'achuun isaanii sagaleen isaan argatan guddachaa dhufuun isaa rakkoo guddaadha. Karaa biraatiin lammiileen keenya biyyoota garaagaraa ja'a keessatti argaman irratti miidhaan jibbiinsaa dhuftee irra dhaqqabaa jiru kan caqafamudha. Namoonni dhuunfaa yaada kanaan sirreeffaman Afrikaa kibbaa irraa kaasee hanga giddu gala bahaatti lammiilee keenya godaansarra jiran irratti miidhaalee fi ajjeechaan hammaataan raawwataman kabaja biyyummaa keenyaa kan salphisedha. Imbaasiiwwanii fi qoonsilaawwan qorannoo gahaa irratti hundaa'uun mirgaa fi fayyadamummaa lammiilee keenya warra godaansarra jiranii miidhuu wantoota danda'an addaan baasuudhaan lammiirraa miidhaa qolachuuf hojmaata dandeessu uumuu barbaachisaa. 15.3 walitti dhiheenyaa fi waldeeggarsa biyyoota Afrikaa.
Afrikaa keessatti karaa tokkoon ta'iiwwan abdii kanaaf kennan, karaa biraatiin immoo oduuwwan guddaa sodaa keessa nama galchan keessummeessuu irratti argamti. Guddina dinagdeetiin biyyoota addunyaa kana geggeessaa jiran keessaa biyyoonni Afrikaa hedduun keessatti argamuun biyyoonni Afrikaa filannoo guddinaa adda ta'e qabatanii garaagarummaa uumuu danda'an heddummachuun sochii walitti hidhamiinsa dinagdee sadarkaa biyyootaatti akkasumas sadarkaa ardiitti wixneeffamuun akkasumas dimokiraasiiwwan reefu jalqabaman daraaraa jiraachuun dhimmoota akka gaariitti ilaalamanidha. Faallaa kanaatiin immoo guddinni uummataa itti hin karoorfamne walitti bu'iinsaan barii filannoo dhaabbileen dimokiraasii hin jabaatiin yeroo dheeraadhaaf aangoo irra turuun isaanii goolamni keessaa fi godaansi ammallee bifa fudhatamummaa hin qabneen kan ka'anidha. Afrikaan humna dargaggoota hedduu lafa bal'aa fi qabeenya uumamaa hedduu aardii qabdudha. Biyyoonni qabeenya kanatti seeraan gargaaraman guddina gaarii galmeessuu irratti argamu. Guddina kana hordofsiisuunis waldeeggarsii fi tokkummaan biyyoonni Afrikaa uumaa jiran guddachaa jira. Yeroo dhihoodhaas biyyoonni hedduun ce'umsa mootummaa karaa nagaatiin godhamu taasisaa jiru. Faallaa kanaatiin dinagdeen biyyoota Afrikaa ammallee gara indastiriitti hin ceene. Sababa kanaanis gatii gabaa uumamaa fi idil addunyaa irratti hirkattummaan isaan qaban daran olaanaadha. Dhiibbaan biyyoota humna qabanii haala nama hin haalchifneen ittuma fufeetu jira. Filannoowwan ce'umsa aangoo nagaa qabeessa mirkaneessuuf taasifaman hunkuramoota gosa garaagaraa hordofsiisuun isaanii hin dhaabbanne. Ardittiin walitti bu'iinsa irraa bilisa ta'uu fi humna dargaggoota heddummaachaa dhufaa jiruuf carraa hojii gahaa ta'e dhiyeessuu dadhabuu ishiitiin godaansi ibsituuwwan lammiilee ishiitii keessaa isa tokko akkuma ta'etti itti fufee jira. Walumaa galatti Afrikaan haala duraan keessa turte wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu haala fooyya'aa irratti argamti. Xiqqoo yoo ta'ellee ce'umsi aangoo dimokiraatawaa ta'e aadaa ta'aa dhufeera. Sadarkaa dhaabbanni idil addunyaa tokko akkuma barbaadetti sirna yookaan poolisii isaa ittiin raawwachiistuu fi ittiin micciiru hir'atee jira. Waldeeggarsii fi walta'iinsi tokkummaan biyyootaa fi naannoo sadarkaa gaarii irratti argamu. Afrikaan baha keessaayyuu gaanfi Afrikaa duraan tasgabbii dhabuudhaan itti beekamaa ture. Amma fooyya'insa agarsiisaa jira. Haa ta'u malee ammallee hidhaawwan hin hiikamne hedduutu keessa jira. Waraanni du'a maleessii fi rakkoo walitti dhufeenyaa yeroo dheeraadhaaf furmaata malee Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu ture kaafamee gara walgargaarsaatti ceenee jirra. Eertiraan gara walgargaarsa biyyoota naannootti dhufuudhaan Itoophiyaatti dabalataan Somaalee fi Jibuutii wajjin nagaa uumuudhaaf sochii eegaltee jirti. Kanaanis raacetiiwwan qararaa, raacetiiwwan walgargaarsaa fi waliin guddachuu furdachaa jiru. Soomaaliyaan guutumaan guutuutti dhaabbattee yoo ba'uu baattellee caasaa fi tasgabbii mootummaa fooyya'aa ta'e uumuudhaaf dandeesseetti. Sudaan gaaffii Sudaan kibbaa karaa nagaatiin erga xumurtee booddee nagaa fi guddina fooyya'aa galmeessaa jirti. Haa ta'u malee jijjiirraan mootummaa dhiheenya kana geggeeffame hatattamaan gara tasgabbiitti dhufuu yoo baate naannoo sana gara goolama tasgabbii dhabuu hamaatti deemsisa. Karaa biraatiin garuu Sudaan kibbaa goolama keessa seentee jirtu keessaa ba'uudhaaf dadhabdee rakkachaa jirti. Mootummaan Soomaaliyaa shororkeessummaa akka ta'utti injifachuu hin dandeenye. Biyyoonni naannoo hundi isaanii guddina dinagdee hangi isaa wal caalu galmeessaa kan jiran yoo ta'ellee dinagdee dhiibbaawwan balaa uumamaniitii fi gogiinsaan dhufan dandamachuuf dandeessisuu hin ijaarranne. Dhimmi inni biraan mallattoo adda dorgommii biyyoota guddatanii ta'aa dhufe tooftaan kolidaroota daldala galaana irraa idil addunyaa to'achuuf godhamu muddamaa inni uumedha. Dhiyeenya inni biyyoota addunyaaf boba'aa dhiyeessanitti qabuu fi daldalli idil addunyaa waggaatti doolaara tiriliyoona 1 ol ta'u kan irraa geejjibsiifamu galaanni mandaba Baabi'eel fedhii biyyoota guddatanii harkisuudhaan waltajjii wal dorgommii erga ta'ee bubbuleera. Haala siyaasa naannoo hawwataa ta'e kana yeroo dhihoo as xiyyeeffannoo akka argatu ta'eewwan taasisan caalaatti mul'achaa dhufaniiru. Isaan kunneenis haala Soomaaliyaa fi sodaawwan badeewwan galaanaa irraa uumanii turan shororkeessummaa akkasumas goolama si'anaa Yemen fa'aati. Sababa kanaanis yeroo ammaa kana biyyoonni gara 27 siqan galaana diimaa fi galoo galaana Eeden keessa miila isaanii seensifataniiru. Biyyoonni kunneen fedhii garaagaraa fi yeroo tokko tokkos fedhii walitti bu'uu kan qabaatan ta'uu isaaniitiin wal dorgommiin gidduu isaaniitti uumamu naannoo sana mancaasuu akka danda'u ni tilmaamama. Akka waliigalaatti Afrikaa keessatti sadarkaa ardiittis haa ta'u sadarkaa naannoo biyyootaatti tarkaanfileen walgargaarsaa cimaa dhufan biyya keenyaaf ga'een isaan qaban baay'ee bal'aadha.
Tarkaanfiin kun Afrikaan akka jabaattu kan taasisu waan ta'eef Itoophiyaan gama kanaan gahee dursummaa ishee cimsitee itti fufuu qabdi. Kanuma wajjin wal qabsiisuun adeemsaawwan waldeeggarsii fi waljijjiirraa daldalaa Afrikaa wajjin godhamaniin dhimmoota fayyadamoo taasisan ammumarraa kaasuun addaan baafachuun xiyyeeffannoo kenninee fi misoomsuu qabna. Biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii oomishoota qonnaa kan ergan waan ta'aniif waljijjiirraa daldalaa akka ardiilee kaan faana goonuutti Afrikaadhaaf oomishoota qonnaa erguu irratti yoo xiyyeeffanne fayyadamoo hin taanu. Kana caalaa dhaabbilee tajaajilaa kanneen akka humna qilleensaa Itoophiyaa jiran cimsuu fi oomishoota industirii fi teeknooloojii fayyadamuun taasisan adda baafachuun kan irratti humna ijaaruun nu barbaachisa.